السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. So, what I want to talk to you about this evening, inshallah ta'ala, is something very near and dear to my heart. Inshallah, wanti har'a isinitti haasa'uu barbaadu waan haalaan ana biratti jaalatamaa ta'edha. Waan musliimoonni wayita waliin haasa'uun irraanfatanii fi waan haalaan dagatame tokko irraa haasa'ina. Har'a galgala waan takka isiniif qooduun barbaada. Innis dirqama takka isinirra kaa'uudha. Dirqamaan amma isiniif qoodu kana isinis musliimoota birootiif qooduu qabdu. Musliimoota qofa osoo hin taane namoota muslima hin ta'iniifis waan qoodamuudha. Wanti duraa xumura suuraa Nahl irratti kan argamu ud'uu ilaa sabiili rabbika kan jedhudha. Dubbii kana gara afaan keenyaatti wayita deebisnu gara rabbii keetii yaami yookaan afeeri jechuudha. Hiikni isaa kanifaa isa kana. Bil hikmaa jechuun ammoo ogummaa fayyadamuudhaan jechuudha. Ogummaadhaan gara karaa rabbii keetii yaami takkaa'u afeeri jechuudha. Wanta nagaruu mee xiinxalaatii ilaala. Wayita nama tokko yaamtu yookaan afeertu miira hiriyyummaatu keessa jira. Yaamichi dalagaa tola oolummaati. Dalagaa wal jaalachuuti. Nama jibbitu tokko hin afeertu. Yoo dallansuurra jiraatte ammoo nama tokko yaamuu yookaan afeeruu hin dandeessu. Dubbii biraatiin mana nama tokkootti dhayxee dubbii lolaatiin "Hey, gara mana kiyyaatti kootu" jettee nama hin afeertu. Haala kanaan afeeruu hin dandeessu. Namni kamuu haala kanaan yoo yaamte akka gara mana keetiin dhufne ni beekta. Wanti har'a isinitti himuu barbaadu waa'ee da'awaati. Haala nuti namoota gara islaamummaa itti yaamuu qabnuun isinii qooduufi. Da'awaan mataan isaa nama da'awaa itti gootu san jaalachuu fi kabajuu of keessaa qaba. Da'awaan dhaamsa jibbansaan guutameen kennamuu hin danda'u. Dhaamsa murtiidhaan guutameen nama afeeruu ni dandeessu. Dhaamsa gara tokkorraa kennamu qofaan guutamuu hin danda'u. Ofii keetii qofa dhaamsa qabattee anatu sirra beeka jechaa nama kaanitti haasa'uun sirrii miti. Wantoota akkanaa godhuun da'awaa irratti hin ta'u. Yoo kana goote wanti ati godhutti jirtu sun yaamicha yookaan afeerraan ta'u. Kun yaamicha yookaan afeerraa miti. Rabbiin jalqaba irratti ud'uu eega je'ee booda itti aansuudhaan ilaa sabiili rabbika je'e gara karaa rabbii keetii jechuudha. Waan kana xiyyeeffannaan akka ilaaltaniin barbaada. Waa'ee tafsiira aayaa kanaa isinitti himuufi miti. Waan tokko nama asitti argame hundaaf ifa gochuun barbaada. Haala amma isinii himuuf deemu kanaan hubachuun haalaan barbaachisa. Wayitaan nama tokko afeeru gara mana kiyyaatiin isaan afeeraami? Akkasiimi gara konfiraansii isaan afeeruu danda'a. Gara iddoo bashannanaa isaan afeeruu danda'a. Gara sagantaa afeeruu danda'a. Gara reestoraantii afeeruu danda'a. Wanti ani isiniin jechuu barbaade nama tokko gara bakka tokkoo yaamte jechuu kiyya. Wanti raawwataa jirru nama gara bakka tokkoo yaamuudha. Haa ta'u malee nama tokkoon boo gara karaa 95 kootu jettee afeeruu hin dandeessu. Kun waan fudhatama qabu miti. Nama gama karaa hin yaamtu. Nama gara bakkaa yaamta. Wanti fudhatama qabus isa kana. Waan rabbiin jee xiyyeeffadhaa ilaala. Ud'uu ilaa sabiili rabbika. Hiikkaan isaatiis nama gara karaa rabbii yaama. Gara daandii rabbii yaama je. Afeerraan yookaan yaaminsi as biraa kun gara bakka ga'umsaati miti. Yaamichi kun gara karaati. Kunis afeerraawwan jiran hundarraa adda isa taasisa. Waan kana akka hubattaniif waan takka isiniif ibsa. Sababaan ammoo dubbiin kun hikmaa yookaan ogummaa haalaan cimaa quraana keessa jiru waan ta'eef. Wayita nama tokko gara mana keetii afeertu gara bakka ga'umsaa afeerutti jirta. Yoo namoonni sunniin dhufuu baatan sa'a lamaaf yoo sirraa turan yookaan ammoo anjumaa yaamamee yoo sa'a tokko turee dhufe isinis gara bakka yaamamtanii sayyoo dhufuu baattan namoonni isin afeeran sun dhufuu dhabuu keessanitti ni mufatu. Garuu gara karaa yoo yaamamtan karaa sanirraa yoo kiloomeetira 1000 lakkaa'amu deemtan yookaan ammoo meetira 2 yoo deemtanis rakkoon qabu. Yaamicha keessan saniif deebisaa kennuudhaan waan isinirraa eegamu bakkaan geessanii jirtan. Sababni isaa wanti isinirraa barbaadame karaarra deemuudha. Dubbii biraatiin rabbi kennaa haalaan cimaa ta'e nuuf kenne. Da'awaa jechuun maal jechuu akka ta'e akka hubannu nu taasise. Namoota bakka gahumsaatiin gahuu hin gaafatamne. Nam tokkorraa illee waan kana eeguu hin dandeenyu. Anarraayis isinirraayis hin eeggamu. Namni tokkollee guutumaan guututti mudaa takka malee rabbiif ni ajajama jedhamee hin eeggamu. Akkasumas namoonni hundi sadarkaa tokkorra akka jiraatanis isaanirraan barbaadamu. Inni kun karaadha.
namoonni gariin namoota gariirra wayyaawanii deemsa gaarii deemuu danda'u. Namoonni gariin duratti deemuu danda'u, gariin duubatti hafuu malu, gariin suuta deemuu danda'u. Namoonni gariin ammoo saffisa cimaan deemuu danda'u. Namoonni gariin ammoo reef jalqabaa jiran ta'a. Hammi isaan deeman ammoo guyyaa takka iinchii takka qofa ta'uu danda'a. Wayita ilaalaman waanuma deemaa jiranuun fakkaatan. Garuu maal akka ta'e beeytu wanti kun hundi milkiidha. Namoonni kunniin karaarra osoo jiranii yoo du'an jechuun kiyya eega deemsa jalqabanii booda bakka ga'umsaa osoo hin geenye yoo karatti hafan namoonni kunniin rabbi biratti fudhatama qabu. Sababaan ammoo isaan karaarra jiru. Amantiin islaamummaa guutuun isaa akka karaatti ibsame. Hidina siraaxa al-mustaqiim. Waan kana gadi fageenyaan xiinxalaa. Jireenya ati umrii kee guutuu jiraataa jirtu karaarra deemuudha. Kaayyoo karaa kanaatis deemsa jalqabuudha. Rabbiin keenya saffisni isaa akkam akka ta'uu qabu nuuf hin murteessine. Akkamitti saffisoo akka qabnus nuuf hin keenye. Hangam akka deemuu qabnus daangaan hin kaayamne. Sababni isaa ilmi namaa hundi garaagarummaa qaba. Deemsa gara islaamummaa godhamuun nuti namoonni gara islaamummaa dhufan jenna. Garuu gara islaamummaa eega dhufaniin boodas jijjiiramni tokkollee hin jiru ta'a. Jijjiiramni eega gara islaamummaa seenneen booda mudatuu danda'u yeroo barbaada. Waan halkan tokkoon mudachuu danda'u miti. Sahaboonni gariin kan haalaan adawwii islaamaa turan boodarratti ammoo fedhinnaa isaanii guutumaan guututti rabbiif kan kennan ni jiru. Dabalataan ammoo sahaboonni ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam gariin kan waan san argachuudhaaf hedduu rakkataa turan ni jiru. Warra rakkataa tureetu jira. Haalaan itti ulfaatee ture. Sahabaan hundi Abubakar Siddiiq ta'uu hin danda'u rabbii isarraa jaalatu. Hundi Umar ibn al-Khattaab ta'uu hin danda'an rabbii isaanirraa jaalatu. Namoonni haala garagaraa qabu. Aayaan dhugaatii farshoo dhorkuuf dhufe yeroo takkaan gadi bu'eemu dhawaataan dhufe. Dhawaataan bu'e. Aayaan kun ummata haalaan bareedaa fi irra caalaa ummata ajaa'amuu irratti buufame. Mu'mintoota yeroo kamuu jiraatan caala mu'mintoota gaggaarii irratti buufame. Rabbi subhaana wa ta'ala ummata caalaa ta'e kanarratti murtii isaa hoggaasuma akka hojiirra oolu isaan irra hin keenye. Wanti hundi halkan takkaan baduu qaban jenne. Aayaa xumuraa kan farshoo dhorkurrattu rijsun min amali sheeyxaan farshoon dalagaa sheeyxaanaati jedhee ibse. Waan kana haalaan akka xiinxaltaniin barbaada. Farshoon yoo dalagaa sheeyxaanaa ta'e rabbiin haga bakka kanaatti haraama jedhee hin yaamne. Yeroo kanattuu hamtuu jedhee yaamaa ture. Yoo xiqqaate gara salaataa machaaya taataniin dhufinaa jedhe. Itti aansee farshoon dalagaa sheeyxaanaati jedhe. Haga bakka tanaatti haraam hin jenne. Namoota gariif farshoo yeroo takkaan dhiisuun ulfaataadha. Rabbiin mu'mintoota rasuula sallallahu alaihi wasallam bira jiraniif rahmata godhe. Waan isaanitti jabaatu akka suuta suutaan dhiisan isaanii fayyame. Akka bilchaatan isaan taasise. Xumura irratti kun dalagaa badaadha. Kun dalagaa sheeyxaanaati. Guutumaan guututti ofirraa dhaabuu qabdan je'ee itti hime. Wanti isinitti himuu barbaade arraantan isin nama tokkotti da'awaa gootanii akkuma isin bira achi garagalaniin iimaan akka sahabaa akka qabaatan irra barbaaddu. Sahabaa miti yoo xiqqaate akka ta'abii akka isinii ta'an barbaaddu. Sa'a 24 keessatti jechuudha. Obboleessoo kaleessa wanti kun haraama jedhee sitti himne maaliif haga ammaa waan kana dalayt? Astaghfirullaahil aziim. Namoonni kunniin namoota jijjiiramuu danda'anii miti. An da'awaa itti godhee ture. Isaan hin jijjiiramne. Itti himee jira. Daqiiqaa 20 khutbaa itti godhee jira. Garuu laalaa homtuu hin jijjiiramne. Jechaa namoota haasawantu jira. Obboleeyyan kiyya waa'ee Nabi Nuh alayhi salaam seenaa isaa dubbistanii jirtu? Inni namoonni jijjiiramuu hin danda'an jechuu mirga qaba. Isin garuu waan san jechuu hin dandeessan. Dubbii kiyyaa fi keetii miti kan haala namoota jijjiiru. Jecha keenyaa miti kan namoota jijjiiru. Rabbitu namoota jijjiira. Wanti dubbii kiyya bakka kanaa jalqabeef dhimma duniyaa fi akhiraa wal madaalchisuu waan qabnuufi. Wanti isinii qooduu barbaadu yeroo tokko tokko wayita da'awaa goonu abdii namoota jijjiiramuu danda'anii ajjeesutti jirra. Namoota irraa waan guddaa saffisa ajaa'ibaatiin eegutti jirra. Arraan tana dargaggoonni kolleejitti baratan natti dhufanii dargaggoonni muslimaa hedduun isaanii farshoo dhugaa jiran jedhanii natti himan. Namni tokko hiriyyoonni kiyya farshoo dhugan hashiish fayyadaman waan sanii oliitiis ni dalagan. Namoota kanneen gorsuu yaalutti jira. Maal gochuu danda'a? Namoota kanneen waan godhuu danda'u hin beeku. Ana waliin gara Jum'aa dhufuu hin barbaadan. Gara masjiidaa na wajjin dhufuu hin barbaadan. YouTube irratti viidiyoo garagaraa akka ilaalan godhee ture. Garuu isaan dhageeffachuu hin barbaadan. Waan gochuu danda'u hin beeku. Naan je'e. Waaniin isaan je'e beeytu. Ati walitti dhufeenya isaan waliin qabdu keessatti obsa qabaachuu qabda. Daawaa isaanitti gochuu kee ammoo itti fufi. Isaanirraa abdiin kutatin. Dubbii kee keessa isa kamtu qalbii isaanii keessatti habaqaaluu akka danda'u hin beeytu. Habaqaalli sun yoom akka biqiluus hin beeytu. Ati hin beeytu. Tarii dubbiin ati har'aan tana isaanitti dubbattee waggaa tokko booda isaanitti dhagahamuu danda'a. Tarii waggaa 10 booda ta'uu danda'a. Tarii halkan takkaan itti dhagahamuu danda'a. Kun dhimma keenyaa miti. Sababa kanaaf ayatama duratti isiniif ibse keessatti Rabbi gara xumuraa irratti maal nuuf hime? Inna rabbaka huwa a'lam nun je'e. Isa kamtu qajeelaa fi isa kamtu jallataa Rabbitu beeka je'e.
tarii ati jaallaaltee namni kun qajeelaa ta'uun oolu kun ammoo jallataa ta'uun oolu jechuu dandeessa. Rabbi garuu nama kamtu qajeelaa fi isa kamtu jallataa akka ta'e anaatu beekasiin jechuutti jira. Qalbii nama sanii keessa waatu deddeemaa jira ta'a. Mucayyoon tun hijaaba uffataan jirtu. Isiin tun muslima ta'uu isiitu namaaf himuun ni ulfaata jechuu dandeessa. Garuu qalbii isii keessa jeequmsaatu jira ta'a. Qalbiin isii gara Rabbii deebi'aa jirti. Isiin gara Rabbii dhiyaataa jirti ta'a. Isiin keessaan gara Rabbii deebi'aa jirti ta'a. Namni biraa garuu gubbaa isaa yoo ilaalan muslima haqaa fakkaachuu danda'a. Seenaa ajaa'ibaa takkaan isinitti himuu barbaada. Garuu isinitti himuun dura bishaan xiqqoo dhuguun qaba. True story. Last Ramadan, actually 2 Ramadans ago, I was in Texas after Taraweeh.